Naawwii Tiyoob akkam nagaa jirtu hordoftoonni Naawwii xiqqaaf guddaan martii hamaan siniin argin gammadaa jiraadhaa bakka jirtanutti hordoftoonni isaa kan fagoof dhiyoodhaa Naawwii Tuub seenaatii subscribe godhaa. Hai akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoonni Naawwii xiqqaaf guddaan martii bakka jirtanutti jaalalli koo kan onneerraa maddee siniin jechaa egaan obboleessi keessan Naawwii Tiyoob nama miidhamaaf rakkataaf sagalee taa'uudha nama irriba isaa dhabee ummata isaaf quuqamuudha. Kanaafuu obboleessa keessan Naawwii Tiyoob suutumaan seenaatii subscribe godhaa, like comment godhaa, yaada keessan kennaa fi darbaan isiniin jedha. Itti aansuudhaan gaaffii lamatu naaf dhiyaate. Gaaffiif deebii lamaan kana isinii dhiyeessuuf anis eeyyamamaadha. Dhiifamaa wajjin duraan dursa obboleessi keenya Naawwii Tiyoob gara YouTube isaa yookaan immoo gara miidiyaa isaatti naaf feeruu isaatiif guddaa galatoomii isaan jecha amma gara gaaffiif na gaafatameetti deema. Gaaffiin kun gaaffii lamadha. Tokko gaaffii jabaa narra kaa'anii egaan gaaffii jabaa kana akkuma danda'etti hin gaffaana jennee hin cunqursina jennee yaadna. Gaaffiin tokkoffaan maqaan kee eenyu, bakki dhaloota keetii hoo eessa jedha. Inni lammaffaan Oromiyaa ni jaallattaa? Yoo jaallatte kutaa 11 walaloodhaan ibsii yookaan miira jaallattu baasii ummataaf ibsii isa jedhudha. Inni gaaffii jalqabaatii fi maqaan koo kan maatiin naaf moggaasan Waziir Taajuu Jamaaliin jedhama. Bakki dhaloota kootii godina Jimmaa Aanaa Sigimooti. Inni gaaffii lammaffaan Oromiyaa ni jaallattaa? Yoo jaallatte kutaa 11 walaloodhaan ibsii jedha. Garuu gaaffii jajjabaa narra keessee waan isaan beeku YouTube kennan hordofaa gaaffii akkana namarraan keenya narra ol fuutee keessee. Egaa gara gaaffii lammaffaatti yeroo seennu walaloon kutaa 11f barreesse akkas jedha. Nuti Oromoonni ilmaan abbaa gadaa leencarraa dhalanne takkaan beeknu sodaa dhiiraaf shamarranii shawaan diina raasaa sanyii taaddee birootii onneetu rasaasaa diina boolla seente qotee keessaa baasaa diina boolla seente qotee keessaa baasaa. Miidiyaa ummataatii muuziqaan gabaasaa walaloon dubbatee dammaqsa hawaasaa yaa biyya Harargee beekaaf gamna namaa ofiisaaf rakkatee sabasaaf quuqama fakkeenya nuuf taatee mul'ata ganamaa jecha nuusiif dhabee maal jedheen si waamaa jecha nuusiif dhabee maal jedheen si waamaa. Jeneraala keenya fakkeenya nuuf taatee taankii diinni loluun biyyeen ukkaamsitee qawwee diinni loluun qabdeerraa hiikkattee saba keef dhaabbattee wareegama taatee imaanaa goototaa saba keetiif malee garaaf yoom jiraatte imaanaa goototaa saba keetiif malee garaaf yoom jiraatte. Gootowwan Arsiitis kan nadhii gammadaa tokkummaa lallabaa saban qoodu addaan yaa biyya Wallaggaa barsiisaaf barataa hunduu si'iif laafaa maaltu si jabaataa Afrikaanota keessaa barsitu beekama xiyyaarri samiiraa sumaan hoogganama qorataa albuudaaf qabsaa'ota qeerroo suma keessaan qabaa jajjabeekka feerroo suma keessaan qabaa jajjabeekka feerroo. Jimmaa Abbaa Jifaar handhuura ummataa goonni haati deesse addunyaan falmataa biyya gootowwanii misbaa'uuf zallaqaa diina fayyaa qabee akka mukaa qaqaa iluu soonan qabaa biyya abbaa booraa gootan mudhii ribuu hiikeen beekne kooraa gaachanaa feeboodhaan ciree diina gatee malee takkaa sooree yoomitti rigatee malee takkaa sooree yoomitti rigatee. Sesseeqaa kuffisaa hin sokoksu takkaa diinni kamuu dhufee hin sochoofne takkaa. Biyya Walloo kootii biyya beekaaf sheekaa gootummaan kee ifaa diinillee si beekaa qeerroo Walloo kootii diina gidduu taa'ee rasaasaan bobeessaa shimalaan haxaa'e biyya sodaan beekne lammiif loluu malee diinni Walloof ba'ee nagaadhaa yoom galee diinni Walloof ba'ee nagaadhaa yoom galee. Nafxanyaaf wayyaanee ilkaan gidduu taa'ee maggaaggaa caccabsee shimalaan haxaa'ee warqituu irraa dhaaltee amaanaa gootittii
sodaa diinaan qabdu lulus dhufus jettiin samiirraa gad fuutee arcaaf taqileetti injifannoon galtaa sanyii qeeransaati injifannoon galtaa sanyii qeersaati booranaaf karrayyuudha hundeen koo ganamaa maccaanis tuulamnis hunduu tokkichuma tuulamni tuqamnaan maccatu birmata bareentoon iyyinaan booranni birmata kutaatti na baaftee nan waamin gonkumaa ilmaan abbaa tokkootii nu oromoodhuma biyyi keenya oromiyaadha urgooftuu jannataa kutaa fi gooxiidhaan mii maaliif na waamta mii maaliif owwaattaa an oromoodha jennaa laphee ofii dhiibnee diina boqoo buufna harka wal qabannee an oromoodha jennaa laphee ofii dhiibnee diina boqoo buufna harka wal qabannee jedha galatoomaa ulfaadhaa naaw YouTube subscribe gochuu akkan dagannen isiniin jedha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh